إني مكان سا شيخ مطول يوم خيني مو أرتي الدنيا تنقوا فوجو سنتين الدنيا تنبرة كونه إرزي تنبرة كونه خا أرجعتك كنا كميديا متى خيني رتي خاو كتيفي رتي نقدي ساجنين من كراتين كا قرو إذا كان بيتني ماشي كب قنص المخيا خا صدفاتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بقنا قاعد نفتنوا بريوتن كيا بقنا قاعد قفني وخاو إيجا بقنا قاعد نفتني سنجا قرا هومي تيوب إن شاء الله أرى سجنتا بورتي آرتي كبرني دفنة أسرتي إن شاء الله إيجا مرجع خيارات إيجالا إساوجي وارتستي خيارات جوال براني سامبودا إساتارو ترتيب ركسي ولد جانا ما شاء الله مكان خيا قوتون عارف محمد علي إيجا إفين قد سجيت ملء مكان خيا أما ندور اللي عارتي خس درس الماتش بعدوس عارتي عارف محمد نيا جامد نيا نينك أفا فدرا عارتي ومت خيار الدلو وداف والله دوران نمانو تقدر كنا بيخن جاكين عند عارتي رتلة أما أنا سرقة أنا سنبه والله نيمبه أنا نيمبه إيجا فكينيا دعوتو تخينيا إسنيلين بيخوباتن أنا سنبه إنس نبيخا إسان نبيخاني أنا أفو أرتستي خينيا خا أرتين دالجتة جودا إن شاء الله أكو مغر تكرتي نما و كتلا كما في كتلان وخيس جرو أرتين وين أرتي جرتودا كرافو إن شاء الله ولما أنتانيتو إيجا وليدا وان سرائنو إن شاء الله هاتي بريد جنان رفاجرتي إيجين duraan dursee kabajamtoota fi jaalatamtoota artistoota keenyaa wajjin asitti waliin argamu keenyaaf gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Maqaan kiyyaas namoonni beektan Abdi Qopheessan jedhama, Abdul Waasii Mahammad Kamal jedhama. Gama kaaniin abbaa chaanaalaa Qobboo Maltiimiidiyaa namayyuu ni beeka. Nuyi Qobboo Maltiimiidiyaan. خناف جرّانو خنا برمجرا. قالتومي أرتست عبد قبي عبد الواسي محمد أقسم مكان تلالسا قبو ملتي ميديا جنان قباب متخرافة قندمتن نيرجع تنجيتنا أبدا إن شاء الله قرو إذا كان بيتني ماشي قب قنص المخيا خا صدفاتي إن شاء الله ما يساوي جنسنا والبراء دعوتوني وردفتوني هم يوتيوب هادرا إيه قلت لك لا جاي سولي بريد هذا جلك برت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته artistoonni as na biratti argamtanii fi akkasumas ummanni bal'aanii viidiyoo tana daawwachaa jirtan ani maqaan kiyya Faamii Ahmad Muhammadi artist illee of hin joobaadhu waan tokko nin hojjedha maqaan YouTube kiyya ammoo Laga Arbaa Tube jechuudhaan beekama gaa waan takka irratti arkachuu dandeessanii nus waan takka irra gadhiisaa jirra walumaa galatti gaa خنا فكاتا مكاخيا جمتشيس أبدتا يوجدتنس يا أنوما نمسا ديوسون تاني أنا ما تكو مكاسة دين كابا مليدا غلطوما أمين إيجا المخيا سدفاس والبرتني جرتاني متي تولي ميجا أما غرا أنغذا خيتي سندي بسا إني مكان سا شيخ مطول شيخ مطول جابري إسانغنا يو والبيتن نموني دواء دادا براتن مكايسا يو أما شهر دواء مالي غوتا دكتورة سنوا أيه دواء شرا وبربادن دواء شرا جرا نيار قطر إن شاء الله إيه ستي سنتي بسا ميجا المخيا خانغفا
Mee waan jettu. Mee biraan makkanne. Aya. Mee numa fidiiti. Egaa mee duraan durseenis assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuhu. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Egaa isiyyaa artistoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo guyyaa kanaanis akkana nu ga'u kanaafis haala kana akkana nu mijeessuufis alhamdulillah kafaruun tanuma rabbiiti. Alhamdulillah. Egaa arra gartee akkana ka miidiyaa mataa keenya irratti qabu ka TV irratti nu gadhiisaa jennee nama kadhatin ka. Egaa kanarraan tana kaa. Osoo miidiyaalee biraa deemnee kadhannee nu dabarsan jiin Sponsora nama gaafanne. ispoonsara nama gaafannee rakkatin kaa chaanaala mataa keenya huumeetuu birratti kaa akkanatti intarviyuu tana dhiyeeffannee haala kana rabbi nu mijeesse alhamdulillah galanni ka rabbiiti guyyaa tokko kaa duuba sagantaa gartee kana daranii maal jedhanii waan namni hundi bakka takkaa ilaalu san liivii sanirra kaa miidiyaa addunyaa irrattis kaa guyyaa tokko akka kaa inshaallah gartee intarviyuu dhiyaannu. Gaafii takka. Aya. Miidiyaa addunyaa kun maali? Maali miidiyaa addunyaa? Miidiyaa addunyaa jechuun kiyya baran waa hiikaa isaan beeku miidiyaa guddaa jechuu barbaadeeti kan namni hedduun guutuu liivii san kallattii nama agarsiisurra kaa dhiyaannee hojii teenyaaf akkasi gartee irratti argamnu san irrattis guyyaa tokko rabbiin kan irratti akkanatti intarviyuu wal goonu nuu fidaa abdii jettuun qabachuu barbaadeeti bara mee harkanaa dhawaa akkasimi itti aansuun kaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kaa waanatti nan bisnee beektaa jaalli keenya maaliif jennaan shee muxawwil naan jee kaaye ana sirrikaa sheeka sun teellaa shamisa jiinsii uffadhee bodii kana uffadhee tan akka dhufe sunis haala diraamaa kiyya tokkoon beektaa hojjechuu jira chaanaalli kiyyaas Ibrahim Abdumalik Haamid Qajuu maquma kiyyaan jira honoo akkanallaa diimaa jalaasan qat gootan irratti diraamaa yeroo itti fuftu amma kanumaan eegale tokko jira qashee muxawwil Qajuu saniif akkas naan jee sanii laalaa harkachaa nuti hanga arras jirru kun akkuma harkaa jirtan hamilee guddoo fi hamilee dheertuu dandeeytuma xiqqoo qabnu wajjin walii idaaneeti inshaallah gama aartiitiin hawaasa keenya fayyaduuf hawaasa keenyaaf hojjechuuf mudhii qofaan fiti jilbaas hidhannee miilaas harkaas hidhannee matallee hidhannee ol kaanee jirra kanaaf isinis akka namni nama godhu san nu godhaa isiniin jenna kadhachaa ooluunis gaarii miti aartiin kadhattuun taane beeytanii aartiin wayi kadhattuudha khayri wa khayraati aartii wayi kadhattu aartii wayi kadhattu isin hin kadhannu kanaaf chaanala keenya obboleeyyan keenya hunda kiyyaas Ibrahim Abdumalik jaa viidiyoolee garaagaraa ni harkatta kaayyoon keenya ammoo aartii addunyaa tana qofaaf hojjechuu osoo hin ta'in addunyaa tana bira kunnee eerzi tana bira kunnee Jupiter irratti Maarsi irrattis ol baafnee pilaaneetota kaan san irratti illee mul'isuufi kanaaf inshaallah jeetiin isinirraa gabaabsaa gartee kaata mirqaanaati haasawni kiyya kunis yoon isin dheeresses dhiifama naa godhaa jecha akkasittiin firraa gara abbaa qabu deebisa. Galatooma mee hamilee kana hamilee. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota chaanaala Humee Tube inshaallah galatooma jecha isin galateeffachaa obboleeyyan kiyya kun hundinuu namootuma aartii irratti wal baranne jechuun keessaafuu hojii aartii gama amantiitii fi gama sabaatiin isaan hundinuu warra muuxannoo adda addaa qaban haala yerootiif malee haala yerootiif gufuutti katee malee nama yoo rabbi jee gaafa hojii isaaniitiin irra guddoodha amma isin yoo ilaaltan umrii xixiqqoo isin fakkaatte malee ijoolleen tun inshaallah nama yoo rabbi jee fuulduratti addunyaadhaaf gumaata ta'u jeetiin abdadhaa. Kanaaf mee arra sagantaa bohaartii wajji qopheeffannee sagantaa bohaartii Dura mee gaafii takkaan qaba. na gaafadhu. Gaafiin qabu kaa gartee hawaasa kanaaf waan ibsinu kaa an bunaan na dura jira artistii Faamis bunaa dura jira artistii Arifis bunaa dura jira isin lamaan kana dura bunni hin jiru jarri kaadhiiroo yoo gandilleen sadiuma fideef wajjin hin dhuganii sadeen kana jarri kun maa kophaa dhugaa akka nun hin jenneef kaa waan kana kaa ibsa jara kanaaf kannuu qabna kaa silaa yoo bunni jiraate nama hundaaf kannamuudha yoo sadii qofti jiraate sadeen kana wajji dhugu nuti kaa kophuma dhugu jirra beetanii mee waan kana kaa isin lamaan waan buna kaa itti isin hin gahin hawaasa kanaaf ibsaa. Ayyaanarraa deebisuuf deemaa isaafin dhiisaa obboleessa kiyyaafanii. Gaafiin kee gaafii bareedaadha. Wanni akkas gooneef maal ni beektaa? Yeroo keessee yeroo tanaa murteessaadha. Bunni kun meeqa? Yoo nu hundi kabra nu taane taakka ji lama sadii afur shanii nun dhiisan dhageessee tanaaf kaa lubbuu teenya baraaruudhaaf isin jidduu baanee bara.
Lakki yaa'oo dhagee salaanni shanii dhageesse qubni kunis shanii gadaanis shanii nuti qubnis shanii nuti amma ana akka kiyyatti ammoo awwanin jechuu barbaade laal dhagee amma bunni akkuma beekamutti nagaa fuunan dhabina jedhan uummanni keenya dhageessanii nagaa fuunan dhabinaa jedhanii ani amma dhugaa rabbitti hangana maanin buna dhugee bahee artistii keenya ammoo arra inni buna feesisuu jeeti bishaan filatee kanaaf malee hamtu himiti garuu dabalataan laga arbaa tiyubiin waan biraa jechuu deemna fakkaata. Egaa akkuma beekamu bunni nujitti argamu bunni sadii akka afoon lama guddoo irraa dhageenyetti gaa buna kana sadii wanni ajajnee fi amma Abdulwaasin fa'aan quban qaban nuti warra buna kana ajajitee beeka beektaa. Bunni tokko oguu dhufe ni ijaajan aadaatti kalammaffaa oguu dhufe maali jeetii dirmachuu dhufa jedhanii beektaa. Kasadaffaa kuni nagaa labsaa jamboo nagaa haati warri ganaa dirmattanillee deebi'aa lafti nagaa taate jechuudha ibsa. Saniif buna sadii ajajannee galatama. Egaa akkasuma anis itti dabaluun ka sadii jechuun ka wanni sadii gooneef ka laal sunsumni jaa wanni distiin dhaabbattu maal sunsumni sadii mika sunsumni bara sadii umaatu distii guddoo taganda guutuu saniis xiqqoos makhraja gartee ka itti dhaaban saniis ka hunda qabaami saniif hojii teenya tanaaf ka akka sunsumatti irra dhaabbanna jenneeti iccitii kanallee fiqa isaanii qabaa jechuu barbaadeeti kanumaan jaawutti dabalta fuddaa. Beektaa jenna namni namarra beeku yoo nama dura dubbate dubbii nama dura fixaa jenna. Kanaaf jecha akkuma ana jechuu barbaadisan obbo Ibrahim fixee jira dubbiiti. Sunsumma san jechuu keen illeen. Jechumaaf hin kee wallahi eega fixee an maqaa isaan dubbate baay'ee gala. Egaa hordoftoota chaanaalaa Humee Tube egaa gara sagantaa itti aantu ceena. Sagantaan itti aantu qophii bohaartiirra jirra miti. Qophii bohaartiirra jirra. Gaafii adda addaa gaafii badhaasni sidha. Badhaasni guddaadha. Garuu ammoo kana jechitu ittiin ni beektanii miti. Sarpiraayiz nu godhuu danda'a. Lakki gaafii kana badhaasni si yoo gaafii deebiftan gaafii isin kanamturraa yoo deebiftan namuutu kallatti yoo deebifte badhaasa kee eessaa fudhattanii beektaa? Hin beeku. Ni beektaa fi haya akka wanti jirti si galchaa deemu. Ati yoo ni beektaa? Ati yoo? Oguu deebiftee si ajaja. Oguu deebiftee gaa. Haya Sheekh Mutawul ati yoo ni beektaa? Ammoo an waan beeku yoon deebise badhaasaan namoonni hangi takka akka dhufanii subscribe naa godhan badhaasni riyyaan sanaa ta'u. Haya dhageessanii miti daawwattoota kiyya. Komentuma jalatti akka subscribe isa gootan naa keessanii akkasi gara gaafittiin seenaa galatooma jecha. Arragaa sagantaa gaaffii deebii qophii bohaartii aartiiti. Hiriyoottan kiyya kun hundinuu warra aartiiti. Aartistoota keessaafuu yadaloo fi walaloo ogbaruulee adda addaa warroota burqisiisaa jiranii fi diraamaa irrattis warra hundaanuu gara hundaatuunu dandeettii adda addaa qaban wajjin ta'aa jira. Gaaffii duraa kanin gaafadhu aartistii keenya lafaa dhufaa maqaasaa Aarif Mahammad gaaffiin tokkoffaadha akkana jetti. Osoo miskiina taate miskiina kaa kadhatu taate mee maal goota? Osoo miskiina waa kadhatu ta'e jechuudha. Waan hin kadhadhu san nama gartee nakkannu. Nama qeeloo nakkannu san kadhadheetiin akka inni ganaa fuulduraatti hin deemine takkatti. Wayya isin akkanni Eetu jaaraan kadhadha. Ammas bakka tamii kadhannee beektaa? Bakka gartee namni na agarre. dhokatee kadhatee dhokadhee halkan baaqee saafu. halkan kadhatta Ammas nama gartee na kabaju gartee. Sayin kadhata. Iya. Akas. Egaa deebisaasaa gaa booduma ilaalla dubara ilaalla.
Gaafiin lammaffaadha. Artisti keenya chaanala qobbo multiimiidiyaa irraa kaasin hojii argaman irraa osoo daldalaa taatee hoo jaati. Gaafiin kun hedduu sammuu keessa nama deema. Naannee dhufu jiraan. Osoon daldalaa ta'e waan bu'aa naa qabaatiin daldala. Hoggaan sin jiru waan guddaa takka. Bu'aa naa qabuun daldala. Ammas hoggaan sin jiru nama kennatu hin ta'a. Qabeenyaan qabu kanarra miskiina gargaaru. Maaliif niin qabaa miti? Wanni kun wal baay'isaa waan ta'eef jecha hanguma kannatee takka rabbiin bakka si buusaa beekte. Kanaaf waan hin qabu sanarraa waan daldalaa ta'eef jalaa baaseetiin akkasin naqee jechuudha. Maaliif yookiin ni guutamti baankiin tun gizee guutamte bakki ittiin ol seentu hin jirtu ni beekta. Kanaaf jalaa baasaatiin akkasitti deema. Kana na fakkaata akka mataa kiyyaatti. Himigiin gaati maali mirqaana kaaye sadaffa jirti beera. Gaafiin sadaffaadha gabaa artistii keenya Laga Arbaa TV'tti as deemee jirra. Faami Ahmed gaafiin ta'e kan jetti osoo Oromoo taate hoo maal goota? Osoo Oromoo taate jechuun ati Oromoodha bargaru osoo Oromoo dhiba bakka naa hubattan osoo Oromoo taate maal goota? An osoon Oromoo ta'e afaan amma dubbadhuun hin dubbadha jechuudha. Eenyummaa kiyyan hin kabaja, aadaa kiyyan hin kabaja, istaatasii an qabu jechuudha. Istaatasii an qabu, istaatasii Oromoon qabu hin kabaja, nin jaaladha, nin hordofa. Waan Oromoof ta'uutu naaf ta'a, waan Oromoof hin taanetu anaaf hin taane. Meegaa ammas hordoftoota chaanala Humee Tube gara Sheekh Muxawwilitti deebinee jirra. Ilma kiyya kan gafaati. Egaa kanatti asin mi'eemma gaafiin se'oo dhiirota maal jettu? Galmeera ilaala. Gaafiin tee osoo hin dubbee noo qabalchiiftee hoo gaafeette. Ajaa'iba! Osoo dardara taate maal gootaa? Osoo dardara taate maal goota? Dhiirota ati amma jaarsa hin beekni garuu gaaffiidhaan dhiifama irra laalinaadha. An silaan dardara ta'e takkaffaa akka gaariittiin hojjedha. Hojii akka gaariittiin hojjedha halkanii guyyaa jechuudha. Maaliif humniti yeroo dardarummaa tonkaa humna booda itti fayyadamtu waan ta'eef hojiis akkasumas ibaadaas akka gaariittiin godhadha. Humna akka ajaa'iba waan hin qabuuf jechuudha. Khayrii akka gaariittiin heddummeeffadhee dalagadha. Barumsa kiyyattiis akkaaniin kallattii garaagaraatiin barumsa lachuutu umriin yeroo dargaggummaatun beeytaa akka adda badhaasa laal yeroo ariitu qabdu fiidubaatu waan ta'eef taniin qabuu barbaadu jalaan fiigee ari'ee qaba. Taniin duraa bu'uu barbaadus fiigeetiin duraa ba'a jechuu kan walii galatti. Kanaaf akkaan jeesan kana faaniin godha. Akkasi amma silaan dardara ta'e ijatiyyaas gadiin qabadha. Yoon jaaladhee fuudhallee gartee dubra kaasabboontoota Oromoo malee hin fuudhu. Egaa ibsa jechuun ijoon gaadha. Mee amee kutu kanaaf. Hedduu isin galateeffachaa. Gaaffiin itti aantu gaaffii waliigalaati. Osoo bulchaa biyyaa taate hoo jetti? Bulchaa biyyaa taate maal goota jetti? Bareedduudha. Osooniin bulchaa biyyaa ta'e biyyaan bulchisan keessatti mirga walqixxummaatii fi mirga dimokiraasiitii fi mirga namummaa ni kabachiisa. Mee amee Rabbi si haa godhu. Gaaffii isuma dhiyaata kanas dhiyaata. Mee Ati yoo Ani hawaasaan hin hogganamu. hawaasaan hogganamu. Amilee. Ani osoon bulchaa biyyaa ta'e mirga rakkataatii fi nama warra cunqurfameef dhaabbatudha jechuudha. Ani immoo malaammaltummaan dhabamsiisa. Akkasumaan.
Haye maashaallah. Haye gaafii xumuraa gaa hordoftoota chaanala Homee Tube hunda dursee isin galateeffachaa akkasuma waa'illee kiyya kanallee galatoomfachaa gaafiin xumuraa akkana jetti hiboodha. Carraa tokkuma tokko qabdan. Deebiinsi tokko malee waa lama miti. Nama baatti hin baatamtu nama baatti hin baatamtu ni deemti hin tarkaanfattu. Ija qabdi singartu dhuydu hin quuftu dheebottu hin dubbattu. Nama baatti hin baatamtu ni deemti hin tarkaanfattu ija qabdi singartu dhuydu hin quuftu dheebottu hin dubbattu. Konkolaataan na fakkaatan ta'u. Qalbii namaati. Dachee natti fakkaatti immoo. Dachee natti fakkaatti dachee. Dachii bakka lafuma na fakkaata. Wallahi kanan juuqee je. Wallahi dachiin jechuudha. Wallahi dachiin jechuudha. Tanaaf irree busitti meela. Iftunan simi an dachiin jechuudha ammas yoo deebisaan dachii taate isa osoo hin ta'in naatu harkate laa naati isa dura yaade waan ta'eef. Kadura jee qalbii namaa keessa waan hin beekne jecha qalbii namaa keessa waan hin beekne jecha egaa akkuma obbo Arif keenya durallee wanni ni himate badhaasa kee karamittiin si ergaa jennaan akkaantii walii himnee jirra achiin na ergitaa naan jee walii gallee jirra mee amilee naa kana qabu takka. Egaa gaafii kana obbo Arif argatee. Konkolaataan jechuudha. Amilee naa kana amilee kanaaf. An konkolaataan jechuudha ebar. Konkolaataan ni baatama. Gubbarraan hin baatu. Kaisaan dachiin jechuudha gubbarraan. Hin baatamu. Aboo akkasi gaa inshaallah. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota jaalatamtoota Homee Tube